abbaa barbaadde asliin Dubaay keessa Muniirillee Dubaay keessa bakka buuftee namatiin bira qabamte isin dhiyeessuu danda'a. Namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhe abbaa murtii afotti yookiin abbaa murtii kennafotti tokkoffaa ragaa viidiyoo dhiyeeffata yookiin lammaffaa rikoordii dhiyeeffata sadaffaa barreeffama guyyaa hojii dhiyeeffata arfaffaa suuraa waan sanii dhiyeeffatee jennaaniin kun ragaa tokko jechuudha. Ani ragaa an qabu isin qabamuun kunoo isin dhageessaa akkatti qabamte mucaa bira qabamtee jette kunoo dhageeffadhaa. Seki walfuudhee jechuun bakka illee beeku barachummaatti marsanii anallee mucaa ijaallee waan asli assalamu alaykum warahmatullah. Waalaikum yaada ta'uudhaalee si walfuudhee ta'ee beekteen na gotti gara kaphaanii gara nagalee banaa si utuma kullee asii amma sagalee osoo taane mucaa TikTokii qabaatee nama sadii waliin qaban hawwiin nama sadii waliin dhageeffadhaa duran ila dubbiin waan deemaatuuf siniin galle hawwiin hadha Itoophiyaan jirtu asli si haa galu dubbiin guruupiin deemaa suudii keessa dhossanii suudii keessa ta'anii piroomooshinii irra dalaganii qaniiti ana maqaa balleessaadhaan inaaffaadhaan narratti duulanii qanii hawwiin suudii dhufti torbaan tokkoon booda jedhaniiti isin immoo piroomooshinii dalagaafii jiran ana dhuga garaana nyaata kanaaf jennaan tartiiban deemnaa sagalee kana bichaas nama sii waliin qabamte akkam qabamte naa dhageeffadhaa. Beekee akkuma isiin dhuftee dabala beektee sadii deegaa tokko nama baadhi yoo isiin dabala silkii wal fuutee jechuun bakkuma dhufan illee beeku barachummaatti namoota mana yaada anallee mucaa walii isaan waliin ijoollee durbaa sadii walii qaban. Argitanii ijoollee durbaa sadii wajjin qabamti. Mucaa dhiiraa bira dhaqeetiin ijoollee bira qabamti. Obboleessi jira ragaan lammaffaa sadaffaa mucattiin abbeeraa isii jirti ani kanarratti maatimasii isitti raga arfaffaa isiin akka isiin qabtiin rikoordii isiillee yeroo barbaadde isii banaa kana gabaabsee bira ta'a. Yoon amannee kun maqa balleessaa guddaadhaa Oromoo namni 7,300 kanallee akka milkiin hin qabsiifne naa qabadhaa wayiin siniin jedhe. Okay sadaffaa dhadha sadaffaa maallaqaan na himatte hawwiin maallaqni isiin na himatteen dhadhee kaalkuleetii gochuun duratti ji'a waliin dalanne hawwiin hin amanne ana bira wajjin ka dalanne ji'a 3 ragaa dhiyeeffachuu danda'a ragaa dhiyeeffadhu isin ji'a 5 jettee ragaa dhiyeeffadhaan jechuu gabaabatti ragaa qaban ka ji'a 3 na bira dalan ji'a 3 keessaa immoo ji'a tokko bulii 15 birrii haga dalannee walii herreenne birriin 5,000 hafuu isaa immoo ragatu jira sagalee isiillee na bira jira yoo barbaadan isinii ban yoo ji'a 3 dalannee birrii baasii baafnee hocii baafnee birrii diraamni 5,000 kafuu ta'e ji'a 3tti illee meeqa ta'u immoo ka ji'a lammaffaa meeqa ta'e ka meeqa akka ta'e isinitti hima akka ammasiin 28,000 800 jettu an kalee namaa gurguramoo kampaaniin mootummaa kamiyyuu dhugaa dubbannii jenne kampaaniin mootummaa kamiyyuu yoo dhugaa dubbanne akka birrii kana dalagaa hin dalagu kun soba guddaadha soba dhugaa irraa fakkaata kunillee maqa balleessaadha ji'a jalqabaa ji'a tokko walakkaa bu'aan nuti finne nama 3 birrii 5,000 kumni 5 kun bakka 3 adda qoodamaa adda baasaa ji'a lammaffaa birrii 7,000 dalannee dura ila akki gootan jalqaba ji'a manuu si gaafadhaa dur achirra kaalkuleetii goona rakkin hin jiru. Asli kiyya takkatti waan tokko takkatti maqofanaa kenna. Jarana waan bulfannee gaafasan. Jarana waan bulfannee milkii waan tokko duuban nun deebisin milkii waan bulfannee gargar baanee jira. Waan bulfannee jira. Waan dubbannee fi waan bulfannee gargar baane qofarra dhaabadha. Risiitii qopheessee guyyaa 3 naa kennaa jette. Maaf himata biraa maa haarawa eegaluu barbaachise jedhan. Ani reegan waa'ee guyyaa 3 miti abdii kubelaan. Isiin tokkoffaa waa'ee dabaramati gibaanyi gaafataa jirta malee wanna waliin galle. Murti milki wanni irraa waliin gallaban ji'a wal diddanii isin jennaani hayyee ji'uma 3 ati jettu saniinuu haa ta'u 5 isii kanallee dhiifi amma ji'a 3 kana jennaani risiiti perinti momal perinti godhe herrega isini fida guyyaa 3 naa kennaa itti lakki guyyaa 3 miti guyyaa lama si kennaa herrega jira ayye sambar baanna yaanni mormi yoo jiraate himanni
keetiif kaawulee isa irra ba'a. Amma nuti waan amaanaa akka hawaasatti sitti kennanne barbaanna. Lammaffaa takkatti milkii kiyya lammaffaa takkatti waan kana online irra herreeydee adda baaftee gubbaa kanatti himata kana risiitiin kunillee online gubbaatti dhiyaatamu waan kana lafa laallee mirkaneessinee kaanee kallattii waan achirraa bu'aa argannee kana online irra fidannamu maal goona ka jedhu waan san gaaf sana mari'anne hin dagatiin waan irra bulfannee gargar kaane san lakki qopheeffadheera risiitii piriintu godhee fidee jira jettee yoo harkaa qabaatte waan gaaf san bulfanne irra dhaabbadhu dubbadhu milkii kiyya. Ila ka gaaf san kaane irra deebi'ee reegi ji'ootaaf jechuudha irra deebi'ee reegiiti waan isii gagoo ati isii biraafte kan na bira jira jedhi as baat yoo ati bira isii biratti namne immoo kana jedhi waan jira lafa taa'inaan jettan saw laalaa akkas okay amma ji'a sadii kennaa jettee asli abdii fi nama biraa naa kennaa jetteetiin gaaf san nu qabatteerta hin dagatin nama gaaf san qabattellee. Ila kanarratti walitti deemnee malee namni nu qabannee yookiin akka jaarsaatti lafarratti qabannee hin jiru isin malee namni as keessa jirtan si abdii asliidhaaf nama sadiin kan sa Ahmadi amma ila isinitti hima ji'a tokkoo fi walakkaa dalannee birriin 5,000 baasii baafnee hocii baafnee hafuusi isiinu amantee jirti yoo isin amannee amma gaafadha yoo isin amanuu didde immoo rikoordiin jira na bira waan ta'eef dura kana gaafadha. Milkii kiyya milkii dhagaarta wallahi ana ajandaa barbaachallee miti nama akkatti riba dhoogullee miti kan barbaadu ani isin lamaan araaramuu barbaada si galee wanti nu gaafas irratti walii galle oheen anuu milkiin amana jedheen keessan ummata hunda dura achi dhiibadhe ati bakka adeemi risiitii san waan noo jette san godhi piriinti godhi gabaatii sanii san nuu hirreegi maalimti dhuuterra jirra amma isii gaafatutti hin jirru bar isii oga waliin ga'itti amanne adda baane. Okay, ayyee ani gaafa duraa isin jirtu waliin herreenne kajiya tokko walakkaa waliin herreenne baasii keessaa baafnee diraamni 5,000 hafteedha jechuudha. Haftee kana bakka saditti adda hirtan takka ji'a lammaffaa ji'a tokko walakkaaf jechuudha. Ji'a sadii keessaa ji'a tokko walakkaafaa hangaruu kaleessaa dheengadda asirratti ka ji'a lamaa kennaafi jedhee waadaa galee jira. Akkasimi ji'a lammaffaa birrii baasii keessaa baasee herreegee seeraan jechuudha. Diraama 7,000 seelsii irratti namni tokko yookiin gad bu'ee argata yookiin ol darbee argata. 7,000 herreege 7,000 fi 500 walitti dabala. Ji'a sadaffaa irraa bulii 15 kan jechuudha. Ka bulii 15ti bulii 15 anu fi kiyyaa isii kafala ka jedhe isaan jechuudha. Walitti herreegee baasii keessaa baasee bu'aan isaa 6,000 7,000 6,000 fi 5,000 walii dabalte 18,000 dhufa. 18,000 kana keessaa bakka saditti adda hire 6,000 gahaa jechuudha hawwii. 6,000 yoo gahu hawwii ani immoo kaashiin akkaawuntii irratti galchee Itoophiyaatti jechuudha 9,000. 3,000 immoo maaliif dabaltee galchite yoo naan jettan meeshaa mana keessa jiru wantoota tokkorraa hagas gahaa osoo hin taane mucattiin tun hamileedhaan odoon waliin daladdu qaxaroo rabbi kun akkuma asirratti isinii bane kana qabamtee galte waan ta'eef nu baay'een dhagamee kana olillee osoo gargaare odoo waggaallee na gargaaretti anin gargaara ka jedhe 3,000 itti dabalee 9,000 galchee fi kana immoo ragaa risiitii harkaa qaba. Ittaan suudhaan ufii isiitii wacii mucattiin tun 4,000 ka fudhattee ka fayyadamte narraa fuudhaa maal jedhaa ka fayyadamte 4,000 9,000 fi 4,000 walitti 13,000 ta'a. Ammas gaafa isiin hidhamtee isiidhaa baasuuf jedheeti mana dhaarra osoo jooru asii achi gaafa isiin galmatti murteessanii kafiila isii ka duraa dhabdee jennaaniin rakkoosallee dhabdee isallee fidaanuun jedhanii isallee dhabnee galuudhaaf ishaaraa isii kennistanii galuudhaa jettu uffata birrii 500 biteefi pilaas ishiillee birrii 500 harka kenneefi pilaas meeqa ta'a 14,000 14,000 kana qabadha mana kiyyasii ji'a sadii teette
كما براتي نرين قاف دلا ولين دلنو ما براتي إبجاله يودك آته كم لما رفع سبب ماشيني ابتداء كنيف كان اللي ولكا كفلا ولي قال لي أن كما براتي اللي يست نرجعن أكسما إمو كان من كلا اللي أكران تنتني ولي قال لي نرجعن كوجي من كيسا نرجعن كان عندك النيف إرجعال تيلي أني وركين قباتة يت بيت اللي برباد وجه سوج سيسا جدني سبيل أنفو واي فاي اللي برباسي قوتني كان عندك قديف نم أصونا ما وتبي جدي نمت نما يماتا وفيونا قافتي هريا قبل سين اللي ماتي قبل يسكت سالة حتى كوني بري برباد سنتانا ويدوغا دبّت شدافي بروموشني ناندلعتا جرتي مكاكي توريسيته وفي سيتي أمان كنا يو قافت تنجت سودي كيس جرتي تربان تو كومبورة كدوفتي منير جد ولا كجيبا كانت يوصل لعابي كره ومطروم أني لا نودن أني أقول بيكيس ملكي وانا ما سيشوف نقول فشوفها من ملكي كيا وانا ما سيشوف حاجة نقول فشوفها من عندي هذا رينج قاف أني دوي مدي مرجيني جتران كوني نافع في وامبرات كيسامو كتا أنا متكيا اللي متينتون أبوليتيتيا يو إلى بيكوس كنا نما غرغارته والله دبرسي أنا وان سين بربادون غرغارو مسا كركين ننجو أنكونو أتيسي كنا أولي مو كبراتو سين جتة كرامر بادي لغافتو لنديت كايمو إسي أنا ديكيستي ماتيكي ديكيستي إنتلا دائما في سيتي أكاس أمتى قد دفتسن الربسيته أنا إيسو كرا غافتو أنا تبيك رب الله سيت نيسو أنا اللي مو إسي نيسو يتشو كنا وان بربادن أصلي واقع فتمومي تكتو تريبي واقع فدان تاغالي الكاب ور يابدي حكومه كلا جرتا I don't know والله سغالين كي جباي تبغاتا مي افتشو التوكو باي ديبي انا ديبي سمي لا كو جبا وانا كبابا فيون كنن سيار غون الفاتا باي ديبي